jechu haga dhumaayoo سلام እንደነሽ አለው ደህና ነህ አለው አልহামዱሊላህ እንደነሽ አንቺ ሰላም ነሽ ደህና ነኝ ካሞራ ለምን ወጣን ጨፍር ነበርኩ ትንሽ ከአሞራ ሰማይ ለምን ወጣ ትንሽ እንጨፍር ነበር ኔትወርክ ነው እኮ አስወጣኝ እኮ እሱኮሞ እንትን አለን ራሱ ነው ትቶን የወጣው እኔ ልጨፍር ነበር አለ እውነቱን ነው ኔትወርክ ነው እኮ ያስወጣኝ እንጂ አይደለም እሱ ጥፋት አይደለም የኔ ኔትወርክ እሺ እንደዛ ከሆነ ያው ትመቸኛለህ በዚህ አጋጣሚ ቴንክ ዩ ገለታ እሺ እሺ ቴንክ ዩ galika seni share ko jeri chagrellam imta bar follow lettin kamnu enda be bar asra ay tayin ko zira so follow yellen follow gore ragaru dum amana duf ያለ ነው አሞራ ፎሎ የለኝም እኮ የሱ ፎሎ የለኝም ለዛ ነው እዚህ ጋር አይታየኝም እንጂ ምን ችግር የለም እኮ ጫውታለሁ በሱ ከሱ ጋር ፎሎ የለኝም ለዛ ነው እዚህ ላይ ኢንቫይቱ ላይ የለም እየፈለኩ ነው እዚህ ጋር የለም ማኪዳና ማፍነት ትርኢት ረብስራለሁ مصر politica algo ma push un borraso la cava push Sini wan berresa jadi koi thai video wara biji koi magi easy ay magi das gabba amas fige ifkab koi kista kato foto juan maman gudda kabadde figa koi kista ko shemaizo fode koi magi koi taragagi abdo tilal amma san akka juan maman tay dhaggeefatan sanatti bakka qabsoite dubbatti amma mo tay dhaggeefadhu amma calliseen ta magi malif calliste ajan hordoftoni tiyete kontonis amma sangi yesa fikrit love and love you know much no much yeah kasi ako mailili wali fataje difiti ani si shafi ya ju fataje din samo dasiti fataje sama ya da ba akasi yeah oji okay sirri gote ya akasi bale sagi yamal tateti alamiye sora sora والله يقروني بيتين أنا أبو كم قولين سنين ما برأنسي لابنيني
bar media kan irratti garuu amma tasgabbaa'ee malee sila akka gammachuu Jawaar Mohammed jechuun Jawaar Mohammed kalees arras qabsoon dhiisne namaatu dhiisee jaa malee garuu በጣም ይተንገመዲ ወላሂ ጀዋር መሐመድ አከነቲ በሬሱ ይሰረቲ ዱባቹ ይሰረቲ በቃ ኦሮሞ ዋሁን ደጫለ ዋንጃለቱ ሶ ሄዱ ገመዲ ሄዱ በጣም خمها كنا يتوسي هذا بروتين ما نخن كيدو بقولو تبصر دريوس دبر دب ما أبان إماميسون amma haati isee dhufte ilmootiyaa itteeyoo ni jira miiraadha yoo himatte uummanni ni gargaara jechuudha. Maaliif jennaan namarraa waateetu waa dubbachuus danda'a yoo dubbate isin galee. Sanumaaf malee waan biraatiif hin takkas hubadha. Ara namni maal teetsa? Hai Rozi. Namni maal teete ko invite nama hundi cufaadha bar. Natti maamee TikTok irra maaltu jira arra taaftaaf godhaabo na dabbaru jiraan firraan baha wallahi. Ba'uu firraa na dabbare wallahi taaftaaf yoo isin hin goone koppilinkii hin goone na dabbara wallahi manni kun. Bataam itti nama dabbara. Hin bayinii. Okay, namni wallistanii jira. Namni geemii taphatu hundi cufatee jira nagarreen nama. Masaraa mangistii dullattii milileeksanii mi haaraya biyyi jaarateewu sossoosee ture jechuudha. Erga Jawaar kitaabaan barreesse hingaa bujee gabbeeti abiyyi khiniina fudhatee khiniina hirribaatiin liqimsiisee Dr. Gammachuu Raffis Dr. Tichasaa sanni beeytan Dr. Gammachuu Raffisu jira malee abiyyi hirriba dhabee jira hirriba dhabee jira. Eega guyyaan beekame maas jijjiiramni dhufee jechuudha. Namni Naayiroobitti imalu dachin susu Nairobi tun gerte susu chote hai presidenti biyatu inauguration ke keisu demo ka khoge geisu demo khitaba e bifamu dema namni khumfiste yeju hai malik yamanta presidenti biyo wahito ko ango qabachu dema ha afirra diplomasi adunya tana godekha qabachu dema jani namni gerte Magaluma Nairobi tu shaktate jechu. Sigale shaktate jechu. Maltu deemaa jira namni amanuu dadhabee jechu. Sigale kitaabni Jawaar Mohammed ummanni waan irraa dhoorkan itti maraata. Sigale kitaaba Jawaar kan duraan akkasi jaalatan san irraa namas soogidda fiddeerra birbirsitee fi jechu. Maal goote dhoorkite daranuu mi'eessite jechu ummata. Sigale amma namni gatii dachaadhaan doolaara sanuu kan gartee kaardileen minni kaashii as keessa gurrachuu jira jechuudha. Kaashachi lakkaaweetuma fudhachuudha. Kitaabuma Jawaar bite jechuun amma girgirii Awurooppaa tana keessa salaama salfi Awurooppaan guutuun akkana godhachaa jirti. Ameerikaan guutuun, Austraaliyaan, Eeshiyaan, Suudi, Ardiintun guutuun akkana godhachaa jirti jechuudha. Kana haqimaamatti godhesi wallaala keeti. Kitaaba Jawaar namni gatiitti guudee sigale waan maallaqa san irratti qabnee
sigale waan maallaqa san irra qabnee himata itti qopheeffannee himachuu yaanuuf waan dhagaheef information argateef baqatee biyya ala bahee nu qeeqe ja'a ummata deebii kenna ajani jeeti way wallahi ummata deebii kenna jee wadalloota isaa kana gati meejan sigale bar kitaabni waraabeeysaa jan duubaa fi fuul duraanis lafee numa jajan kitaabni hattuutis fuula duraanis maallaqa duubaanis maallaqa numa jajan ummanni Oromoo bar sadarkaa san bira kutee jira bar mee Jaawar Mahammad kun gaafii ummanni keenya gaafachuu deemu qabdan Jaawar Mahammad kun hoogganaa baankii tamiiti kan maallaqa guddaa isin amma ummataan amansiifnaa maallaqa miliyoonaan gana fuudhee kutee ja'a maqaa isa balleessaa jettanii yaa hoogganaa keenya Abiy kan akkana jettee wadala keetii gakkennitu mee hoogganaa baankii kamiiti namni kun maallaqa takkaa hooggantoota baankii kamii baaseefi namni kun takkaa hooggantoota baankii baasaniitti kennu qaban maallaqa guddoo akkasii kan isin amma maqaan isa balleessine jettanii oofuu jirtan kana maallaqa akkasii fuudhuudhaaf bar koodii kaampaa maallaqa guddaa saniin fuutu koodii qabaachuudhaaf manaajara takkaa nama baankii san sochoosu ta'uu qabdaa jechuudha mee baankii tam sochoosa Itoophiyaa keessaa Jaawar